Koyo be galambe ko ayan ke chumse nanaigo ano wala da yo sinala kam tambe ke gala koyo be galambe ko ayan ke chumse nanaigo ano wala da yo sinala kam tambe ke gala nagesa oto sikabu irulakau nagesa sidakabenyi ko nanolkau nagesa natinkau karake nune nagesa sinankani mekaranole nagesa oto sikabu irulakau nagesa sidakabenyi ko nanolkau nagesa natinkau karake nune nagesa sinankani mekaranole akati jete nafatau atau akas male akamuta undandau inati jete nafata unaga akas male akamanta undanda akati jete nafata uatau akas male akamuta undandau inati jete nafata unaga akas male akamanta undanda hata huyanke kararake zatuna chala vanundu marise alagata murse garmake lala me fanane kabu garkumbe lau una gara gara Zaradamno Sialundalo Yesus tan matane nafa Yesus wala bunta baketi sirrara wakayo lola kira sirrara na kama bunta furke je kama yan ke je kama marat baka asla tajrata o ma frinjuru na minjuru kawakayo garu akasibila jamaa ko to se kabulal amin balda de wani ko sura mu e fa fure ko sitte ka wakayo kaske ofo khabali kitte udde itini midantu anu wako ofo hama kana ka kiras gra kiras lappe kiras nakka sajana wakayo Baba bae to chalna kisi ka rante basna no wakayo ki thura si pura humna waya sirra so kole ulla si basuna wako sirra waya sab pida ke sirra mune waya filam di batara sirra kana sinta dubane wakayo wakakete arakate wala kasi kana wala chala ko to ba abinde kamusingo pilsa kana ne kanabi anda karaji kana ngadake umata dan tahu bantan keru ucap ko situti ucap ko dana monjira kumurto kamana alisnan dua alisnan dua ande kera pasha ande ko baye kade da bakka ande ke sari digale da ragari di algama ore ti ucap ke dura na jira dura ya jira ko da stoke kullatat kabararku waya raafure kullashin ada barat konduma fala kuti kana tingorella kana bodi sumayo ra ikengate edu magalgalalle
Kullaki. Kullaa qofa kirree mucaa kolfaa kanaafi kullaan buusa kanaafi jiraadhu jedhee murtoo qaban. Waaqayyo fura kullaa sirraa kaaseera. Kanaafani murtoo du'aan murteeffadheera waan ta'eef Waaqayyo na arguu saban Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Amma gammaddeetta. Mucaan kee fayyiteeti. Ameen. Hekkamaa du'aachee isaa irraa. Hekkamaa rakkinaa ututaa irraa. Namni sagalee kana dhageesse hekkamaa du'aa sirraa adu'e. Sirraa durii yooricha. Wayyaa dhaabneetti mucaa kanatti gadi tummisuudha. Haaloo kadhadhuu itti dubbadhu naan jedhe. Hirgaa baay'ee dubbachuun barbaadu. Amantii baay'ee kadhannaa baay'ee barbaadaman. Maaltu sitti dhaga'ame ammasti? Abidduma wayitu sirra gadi bu'e. Sirra gadi bu'e. Ani beeku waan hin beekne. Haleluuyaa. Ameen. X-ray dhaqee ka'ee waan hundumaa isaa ilaalamee isa booddee dannee kutaasii iskaanii himaa wajjin warra mana wajjin namni achi dhaabate gaafa akkas dhaabachaa nama bakkee keessaatii addisuu mayyee na waamu waan lagee. Lafa muddattan lafa rakkattan sagalee maqaa kee beeku gara kee haalus. Ani sinna waamee shimree deemjii gaafate. Ani sagalicha dhabeera yoo si waamee qilleensa keessa jennee barbaada. Barbaada guddaa bakkeessa. Isa booddee waan kana yeroo itti fudhannaa iskaanii kan qabu kadhannaa nama malee isaa jettee hin baane jiniya. Qorrisiisuu wayina godhee akkanatti dhiibannaa wayii ta'a ture innaan bakka kee fuudhee nuti si kadhachaa ture. Dhaggeeffachaa qaba. Laliseetu hammatti galee jiraati bakka isaa bu'ee dhufeetti lafa kanatti kadhatti. Yehuudhaaf dhufee naan abbisuudhaaf dhufee haala inni keessa jirtu sirrii ni ulfaataadha. Sidis kaanii ka'uudhaaf qophiirra jira akkas akkasii tunda cingadiin kadhachuu dhufee. Abbisuu opereeshiniin taatu sidis kaaniin kaatu Waaqayyotu si kaasaa ilaa mala laabiraatoorii Waaqayyo sitti banee jira. Hin fayyitaa Waaqayyo si gargaaraa hin duutus waan tokko taatu jedhee irratti kadhatu. Gadaadhaan dhaggeeffata. Utuu na yaadannaa kadhannu achi qorrisiisuu jalqabee jira. Yaf! Sagalee guddaa! Yaf! Afura maali? Anaani gadi. Jabala! Sarba! Yaf! 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 Gabi! Eeyina isa! Jabali! Sarba! Soodatti gadi bibbata Yesuus. Sari! Yap! Salva!